Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessanii ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya namukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila koo turtan immoo aangayoona yaadawwan garaagaraatiin deeggaraa turtan galata guddaa nabraa qabdan isinin jechuu jaaladha ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufeettaa ta'u laayik sheer gochuudhaan akkasuma yaada babal'aa namoonni qabdan koomentii jalatti naaf qoodudhaan walaa jajjabeessa isinin jechuu jaaladha egaa obboleewwan kiyyaa deebi'ee dhufee jira gadduudhaan isin jalaa badaasuma deebi'ee dhufaatuma jechuudha yeroo tokko hin beektanii isiniif hin mijatu osuma sa'aatii qabdanuu garuu immoo akkaataatti dhuftanii viidiyoo kana hojjettan jechuudha maaliif yeroo achi jiru yeroo gola namaa keessa jiru hammamis yoo ta'e hirriba keenyarraallee qooddanne yeroo mijataa yookaas immoo sa'aatii mijataa argachuu soo baannee firiidamii qabna waan hojjennu san keessatti jechuudha. Amma hojjennu sanatti daqiiqaa muraasa sana keessatti jechuudha. Kana yeroo isin jedhu asitti isin hojjettu garuu mootu jira miti sagalee tokkotu xiqqoo baay'ee isiniif yaannoon jedhu amma osuma jettanu sa'aatii sana immoo isin jalaa darbaa booda immoo yeroo isin jalaa gubataa achumaan dhiistu jechuudha. Kana eeguu isin jedhu immoo inni hubattan jedhee yaada maal keessa akka jiru eessa akka jiru jechuudha. Waaqayyo yoo jedhamu yeroo muraasa booda firiidamiidhaan akka garaa kootti taa'ee kanneen isiniif dubbadhu kanaan isin waliin liivillee seenee isin wajjin yaadawwan garaagaraa hedduu bal'inaan waliin hubannu ta'a. Kanaaf ijoolleen baay'een viidiyoo tibba darbee irratti dhugaadhamoo sobaa waan jedhu namoonni baay'een keessan kan isiniif sirriitti hubannoo jiru jiru jechuudha. Baay'een keessanii dhugaa kan isinitti fakkaanne baay'een jirtanii dhugaadha. Maaliif waan arge tokkorraa osoo hin argini waan sun akkas jedhee isin hubachiisu birrii amma kanaatiin dhuguma hin argamaa manni waan jechaa turtan baay'een keessan jechuudha. Hin jira sa'aatii kanatti yeroon isin hin jedhu. Maaliif mana nama tokkoof ta'u baqa waan hunda isaa qabatee jechuudha. Tirfii ta'ee osoo hin taane fakkeenyaaf amma kutaa ciisichaa tokko qabaatee kushinaa shintibeetii saaloonii qabaateeti. Birrii sanaan kan argachuu dandeessan jechuudha. Wanti nan isin hubachiisu kutaa ciisichaa tokko qabaa shintibeetii akkasuma kushinaa saaloonii tokko qabaatee akkasitti jechuudha. Maaliif mana kiraa keessa jiraachuurraa firiidamii argattanii birrii hamma sanaatiin takka turtanii immoo baay'eetti gurgurtu. Innumti suniyyuu kana dura warri sirriitti argan gadi fageenyaan irraa beekan jechuudha. 8 wajjiifaa jechuudha. Tokko tuqaa 8ffaa haga 2ffaa ture jedhan. Hamma garuu haala jireenyaatiin wal qabatee namni hamma qaburraa gurguratee ittiin jiraachuu barbaada waan ta'eef sanaaf gadi bu'e jechuudha. Yeroo tokko gizee ol jedhullee jira yeroo tokko immoo gizee baay'ee gadi bu'u jira jechaa jiru. Inni sun immoo namarraan isiniin jedhee jira. Kan sana argachuu dandeessan namarraan nama keessan ta'e tokko nama isiniif dhukkubsatu tokko nama bal'inaan gadi fageessa isiniif yaadu tokkotu fira jechuudha. Injiru namoonni tokko namoonni waaqayyoon eebbise namni gaariin nama akkasii sanarraan waan gaarii argachuu dandeessu jechuudha. Rakkoon qabu ijoollee baay'een hin barbaadan taananii akka kootti waan kamiyyuu bakka sana bu'ee ilaalee isin agarsiisee namoonni barbaadan jechuudha. Waan sana kanan ifa isiniif godhu hin ta'a jechuudha. Lammata mootu jechuudha. Maaliif wanti hojjetamu baay'ee jira isiniin jedhee ture. Akkuma fakkeenya asirratti isinii kaa'ee kana wantoonni akkasuma suura irratti argitan kun jechuudha. Yeroo ammaa kanatti jechuudha Finfinnee keessatti baay'ee dhorkaadha. Abbaan gommaa 3 kuni baay'ee dhorkaadha. Garuu shaggar irratti sirriitti hojjeta, sirriitti birrii qaba. Yeroon kana isin jedha abbaan gommaa 4 kun immoo ta'ee osuma jiru hojiin isaanii wal fakkaataadha. Maaliif ammuma nama qixxeedhuma qabdi. Ammuma abbaa gommaa 3 kana feeti nama gaafa feetu jechuudha. Garuu isheen suni baajaajiin iddoo garaagaraatti baay'inaan dhorkamteerti. Shaggarirra garuu bakka kamittuu hojjetti. Finfinnee keessa garuu dhorkaadha. Hojjetaa hin jirtu isin jechuu barbaadetananii. Kanaafiyyuu birrii sirriitti ani gadi fageenyaan qorataa jira. Hagam akka faayidaa qabu, hagam akka miidhaa qabu. Wanta nama asirratti baase kanarraa wanti nan isiniif qoodu yoo jiraate ijoolleen jechuudha akkuma kan koo kana maaliif ani amma kanan jalqabe sana ittiin xumuruu wallaaleetii miti dhiisee kan waggaa 2 kana maallaqa harkatti qabadhee kan dhufe jechuudha. Hojiiwwan akkasii waan ittiin hojjechuu barbaadu kananii biyaansi hojii akkasii qabsiistanii kaatanii jechuudha. Maaliif maallaqa isin harkaa hin bittinnaa'u gabii malee wacii hin qabdan hamma ta'e tokkotti jechuudha. Sa'aatii sanatti yoo waan kanarra daftanii oolchitan jechuudha. Birrii wal darba garaagarummaa hin qaba. Abbaan gommaa 4 kun birrii isaa hin caala. Garuu immoo abbaan gommaa 3 ituni birrii ishee amma yoona 320 irra jira jechuudha. 300 fi 20 waan akkasii kun 30 irra jirti jechuudha.
garuu nama keessan ta'ee jechuudha fiddanii namatti kireessitanii namatti kennitanii osoo hin taane ofii hojjettan yoo ta'e yookaan abbaa manaa keessan hojjechuu danda'a yoo ta'e yookaan immoo ofii keessanii amma manjaa fiqaadii baafattanitti namatti kennitanii kaatanii booda ofii keessanii hojjechuu yeroon kana isin hin jedhu amma shaggar irratti akkan gadi fageenya dhaqee ilaaletti akkan hubadhetti karaa koo facee garaagarummaa karaa tulluu diimtuu jechuudha ijoollee shamaraati kan baajaajii hojjetaa jiru jechuudha ijoolleedhuma akka keenya kaleessa kola namaa keessa turan sirriitti jechuudha firiidamiidha kan isaan hojjetaa jiran jechuudha ijoollee shamaraati kan baajaajii kana hojjetaa jiran jechuudha kanaaf salphaadha isiniin jechuu barbaada keessa keessan tokkoffaa kutannoo qabaachuu lammaffaan mootuyyuu maallaqa fakkeenyaa fi odoon kana godhe jettanii garaa keessan hirtanii yaada keessan hiruurra tokkotti murteessitanii waan tokkorraa yoo oolchitan faayidaa ni argattu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama ni argattan maaliif hojii biyya namaa keessatti ni qofa osoo hin taane asillee teenya ilaalcha keenya yoo gaggara garfanne waa baay'ee hojjechuu hin dandeenya walumaa galatti waan hunduma saayyuu kanan tartiibaan isin agarsiisu ta'a isinitti meera tokkoffaa baadiyyaan deeme lammaffaa mootu asumatti waan tokko amma sirreessitanitti akkuma isinitti agarsiisu iddoon nama jiru kuni iddoo inni kobaasa abbaan manaa kun nama tokko ta'ee jiraataa ture mana kana keessa manittiin baay'ee dhiphoon akkuma argaa jirtanii maaliif inni nama tokko ta'ee jiraataa ture nama lama akkasii immoo taatanii jiraachuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Kanaaf sana amman haala mijeessutti wantoota hunduma isaa tartiibaan isteeppiidhaan kan isin hubachiisu ta'a. Kanaaf hojii baay'eetu jira inni isin jedhee waan kana keessa ilaalee ijoollee baay'een sirriitti faayidaa guddaa qaba. Sababii qabaachuu isaa akkasumas immoo arganii sirriitti ijoollee baay'een jechuudha. Halagaa osoo hin taane namuma kan fira konko waan ta'aniif hojiin kun sirriitti faayidaa qaba. Sa'aatii ammaa kana keessa waan kana hojjedhu jedhanii anillee waan kanatti galuuf waan an deemaa jiruuf mee akkamittiin akkanatti gale isinitti himuu danda'a jechuudha. Maaliif innis kan hojjetanii abbaan gommaa sadii kunis naannawaa amma isin jala kanatti sirriitti hojjeta garuu Addis Ababa keessatti jedhu Finfinnee keessatti hin hojjetu sa'aatii ammaa kan dhorkamteerti baajaajiin jechuudha. Garuu immoo shaggar irratti sirriitti kallattii kamiiyyuu faayidaa guddaa hin qaba sirriitti jechuudha. Maaliif sa'aatii ammaa kana maallaqa deemtanii mataas qidhatanii hojjechuudhaaf jechuudha. Maallaqa salphaa miti kan baastan jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaan lamaan gidduu jiru hojiin isaanii tokko ta'ee isheen abbaan gommaa afurii kun xiqqoo bakka hundatti miti garuu asfaaltii irra bahuu hin dandeessi. Akkasumas immoo humni isaas wal darbaratti fakkaata. Akkuma qoradheetti jechuudha humnillee wal darba garaagarummaa fagoo qaba jechuudha. Kanaaf kan maallaqni isaas wal darba. Kanaaf iyyuu hojiin kun akkamittiin akka hojjetame akkamittiin akka itti gale walumaan adeemsa keessa kan laaluu dandeenyu ta'a jechuudha. Kanaaf wanti ani isiniin jedhu yoo jiraate wanti hundumtuu ni hojjetama. Garuu murteessaan isini maaliif akka abaluu osoo hin taane akka keessanitti dandeettii keessan laaltanii maallaqa harka keessan jiru madaaltanii waan maallaqni harka keessan jiru sun danda'u hojjechuu sanatti yoo galtan hin hojjettan waan kam keessattuu jechuudha. Garuu mootu dirqama waan guddaa hojjechuu fi dirqama miti. Maaliif hamma dandeettii keessanii hamma maallaqni isin harka jiruun waa barbaadan hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Ijoollee baay'een immoo naannawaa gara keenyatti akkasumas immoo gara Salaaleetti waaqa bara gurraacha irratti namoonni keessa baay'een dubbistanii hin jirtan jechuudha. Lafa sa'aatii ammaa kanatti mana bittaas ta'ee lafa gurgurtaas bittaan xiqqoo haala nagaa wal qabatee ammas badaa miti jechuudha. Maaliif xiqqoo ishee amma ilmi namaa waa'ee sanarra miti kan jiru waa'ee biraati yaadni isaa jechuudha. Sana namoonni gochuuf barbaadan xiqqoo irratti osoo ilaaltanii biyaansi nageenya dhufuu walaata kana caalaa xiqqoo nageenyi bu'uu danda'a waan jedhamu laalaati madaalaa. Akkasuma immoo ijoollee baay'ee kan keessan na dubbistan suni sirriitti waan kam keessattiyyuu sagalee keessan naa kaa'an isiniif hin deebisaanii jechuudha. Inna obboleewwan kiyyaa hanga ammaatti ani ofii kooti jechuudha waan kam keessattiyyuu gadi fageenya maaliif akkuma dhufeeni sardamee waanuma ta'e tokkotti galuu hin barbaanne gadi fageenya yeroo itti fudhadhee qoradhee waan na baasu tokko bakka jalqabuu barbaadanii keessas immoo akkasuma waan tokko jira. Jireenya keessatti wanti isin waan tokko sirreeffachuu barbaadan jechuudha. Ilma namaa ta'ee jireenya isaa keessatti namni kamiyyuu bu'aa bahii hedduu qaba. Isteebii hedduu keessa darbeeti sana amma sirreeffattanitti waan kamiyyuu immoo gadi fageenya qorachuu maal takkas hin baasu maal akka yoo hojjettan akka daftanii sooyyuu faayidaa guddaa irraa argachuu dandeessan akkamitti akka yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramuu dandeessan gadi fageenya qas jettanii sardamtanii dhuftanii waan kamiyyuu birrii bittinneessitanii waan addaa keessa galuurra adeemsa keessa qas jettanii qorattanii itti galtan illee faayidaa qaba jechuu barbaadetananii ani amma wanti ani isin hubachiisuu barbaade borus kana ifa baasee asirratti fidee akkamittiin akka itti gale isinitti himuu danda'uudha waan ta'eef
waan kana lamaan keessaa tokko ammaaraacii jechuudha. Itti galuu waan hin barbaadeef jechuudha. Tokkoffaa innillee abbaan manaa kan kunillee hojjechuu hin danda'a. Hojii hojjetu keessa dhiisee kun hin fayyadaa taananii manjaa fi qaarii saba qabuuf hojjechuu danda'a. Lammata mootuyyuu inni iyyuu hojjetu yoo jedhe hamman ani waan sana baradhutti namatti kennee namni hojjete nama sirriitti laaltaniitu jechuudha. Hamma sanatti baradhee booda ofii kootii hojjechuu sababaan barbaaduuf sana karoorfadhe ayyama rabbiitiin jechuudha. Namni hin yaada hin karoorsa kan itti xumurmoo waaqa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya sa'aatii ammaa kana keessatti ijoolleen akka koo jechuudha. Jalqaba dhuftanii birriin keessa isin jala qisaasa'ee deebitanii immoo maallaqa xiqqoo of harkaa qabdan hojjettanii jechuudha. Of jalaan balleessina. Dhugaan isin jala mana jenna nuti yeroo baay'ee achi teenyee bakka murteessinee dafnee mana bareechinee achi kaanee meeshaatti guunnee waan kamiyyuu akka gola biyya Arabaatti argine sanatti itti guutuu barbaada. Sunis sobaa hin shawwadamina asitti. Keessattuu dhugaan isin jala ani yeroo baay'ee isin agarsiisa qofa mana kana keessaa yeroo mana jijjiiru akkamitti akka inni rakkataa ture jechuudha. Amma dhufe san keessatti meeshaawwan garaagaraa bitee akkasumas immoo meeshaa gara caalu jalqabaan kaargoo godhe achiin fe'ee dhufe jechuudha. Meeshaa mana jijjiiru marratti hammam akka isa rakkisaa ture jechuudha. Kanaaf amma bakka of dandeessanii hojii gahaa tokko qabattanii miila bal'ifattanii jechuudha. Damee godhattanitti bakka waan birrii keessa qisaasessuurra osoo oolchuu baattanii hedduu takka dasana jedhaan. Maaliif waan ofii kootii argeef jechuudha. Qas jettanii gaafa miilaan lafa qabattan yeroo kana isiniin jedhu waan tokko harkatti galfattanii hojjettanii hojii gahaa tokko gaafa qabdan wanti hundumti isaayyuu ofiif dhufee harka keessan gala. Birrii qabattanii jennaanii mana ganaa achi teessanii maallaqa ergitanii kana godhaa sana godhaattanii ajaja nama meeqatiin maallaqni keessan bittinnaa'u sana kaashii baastanii kan bitachuu dandeessan jechuudha. Hojjettanii jennaan gabii kasa caalu argattanii kasan caalu dabaltanii bituu dandeessan waan ta'eef sardamtanii bakka maallaqa keessan waan hiriyaan keessan qofti mana sana ajaareef waan manni sun bareedeef akkasumatti fiigdanii ittiin galinaa. Bara kana keessaa sa'aatii kam keessatti maallaqa fakkaa qabaachuutu isin baasa. Yeroo kam keessattuu maallaqa qabdan taanaan eenyumaan olitti hojjechuu eenyumaan olitti iddoo guddaa qabdan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf asirratti wanti ifa isiniif hin taane yoo hin jira ta'ee bal'inaan koomentii jala naaf kaa'aa yaada keessan naa barreessaa waan an hubadhe kam keessatti iyyuu jechuudha. Dhugaa maaliif jennaanii tarii wanti kuni gaafa irraa dubbadhu wanta asirraa haqamuu danda'u miti jechuudha. Waan argirratti waanan itti amanirraa ka'eetanan isiniif dubbadha. Yookaas immoo akka isinirraa barattan barbaada waan ta'eef waan biraa faayidaan asirraa argadhuuf jecha waa tokkoyyuu fidee itti dabaluu sababaan hin barbaanneef jechuudha. Kanaaf yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'aa. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha. Namoonni yaada bal'aa qabdan rakkoo tokkoon qabu isin keessummeessaa keessanis koottaa. Kanaaf sardaminaa isiniin jedha walumaa galatti obboleewwan kiyyaa sardamtanii osoon kana godhe osoon sana godhe jettanii maallaqa bittinneessuuf hin ariifatina maallaqa keessa qabadhaa ta'achi. Dhugaan isiniin jedha. Akkaawuntii qabdan taanaan akkaawuntii keessan irratti birrii keessan kuufadhaa. Birriin hammas yoo baay'ate mootummaan namarraa fudhata maal ta'a inni jedhan sun soba. Waan akkas jedhu hin jiru. Kanaaf dhaamsinan isiniif qabu kana ammallee warroonni namoonni baay'een jabaadhu gorsi kee gorsa bareedaadha baay'ee nutti toleera jettan galatooma galata guddaa na biraa qabdanii ammallee baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja waan nu irraa isin hubachiisuudhaaf dudduubatti hin deebi'u amma waaqayyo na gargaareettiin isiniin jedha nagaa naaf turaa turtii gaarii.